Ashama obbolaa koo nageenya isiniif haa baay'atu lafaaf iddoo jirtanitti na bira hundi nagaa sinbiras akka nagaa ta'u abdiin qaba. Egaa waa'ee obboleettii keenya kanaa fi obboleettii keenya tokkorree viidiyoowwan lama wal duraa duuban isiniif qabadhee dhufeen jira. Mee viidiyoo kanas walumaan ilaalla. Baay'ee waan nama gaddisiisudha waa'een obboleettii kanaa. جسمي يدقق روحي يسقى موتي يقرب ظلمت يتدقى ينقى نقبلوي مجنو ينقى. Egaa waa'een obboleettii keenya kanaa baay'ee garaa nama nyaata. Namni miidiyaa kanarraa kolfee taphatu waanuma namni hundi gammachuu qabaatu itti fakkaachuu danda'ati. Obboleettiin keenya kun garuu bifa kanaan lubbuu ishee harka ofiitiin balleessitee baay'ee kan nama gaddisiisudha. Egaa namoonni garaagaraa yaada mataa isaanii laatu. Kun sababa hiriyaa isheetiin wal lolte jedhu, kun sababa garaagaraa dhiyeessu jechuudha. Garuu isheen lubbuu ishee kan deebii hin qabne harka isheetiin balleessitee jirti. Araga barumsa godhadhaa obbolaa keenya dhugaa lubbuun ofii deebii hin qabdu waan ta'eef yeroo aartanis yeroo wanti garaagaraa qormaanni garaagaraa isin qonnamu obsaan keessa darbuu yaala piliis. Egaa viidiyoo keenya lammaffaan immoo kana fakkaata. Obboleettiin keenya kun immoo akka jedhamutti egaa mana tokko keessa waggaa 8 nama tajaajilaa turtedha. Obboleettiin kun garuu mana tokko keessa waggaa 8 yaa isaa waliin jiraattu malee gaafa isheen gara biyya ishee galuudhaaf jettu rakkinni ishee qunname rakkina cimaadha jechuudha. Warqii qarshii isheetiin bitattee teessistee sababa isheen nangala jetteef uffata ishee bifa kanaan gadi baasanii yoo keessa barbaadan meeshaan nu jalaa bada jedhanii warquma isheen qarshii isheetiin bitatte kan keenya jedhanii waa waraqaa maqaa isheetiin ittiin bitame isheen gattee jirtuuf harkaa fudhatanii wantoota hedduu irraa hambisanii jechuudha. Obboleettii kana baay'ee bifa hin taaneen haariidhaan gara biyya ishee geggeessan jechuudha. Akka hin taanetti jechuudha isayyuu jedhamaa jira. Maalan isin jechuu barbaada asirratti tarii ijoolleen biraarree warqii bitattanii wantoota waan qarshii guddaadhaan bitamu bittanii waraqaa waliin isin kennamu. Waraqaa ittiin bitattan sana osoo gatuu baattanii gaariidha. Isa yoo qabaattanii inni maaliif ragaa keessan waan ta'eef jechuudha. Isa sirriitti olkeewwachuu qabdu. Sanaaf amalli namaa hin beekamu. Dhalli namaa guyyaa tokko namatti jijjiiramuu danda'a wanta ta'eef adaraa keessan of eeggannoo taasisaa isiniin jechuun barbaada. Asirratti ijoollee biraatiifis barumsa ta'a jedhee waan yaaduuf wanti kuni sirriitti of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada obbolaa kooyi.